Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Addi bilisummaa uummata Tigraay gamtaa Afrikaa fi michoonni addunyaa ariitiin rakkoo gargaarsa namoomaa Tigraay furuuf tarkaanfii akka fudhatan gaafate. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay rakkoon gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti saffisaan hammachaa dhufeera jechaan ibsuun gamtaa Afrikaa fi michoonni idil addunyaa walgahii hatattamaa akka waaman waamicha dhiyeesseera. Paartichi buqqaatonni biyya keessaa kumaatamaan lakkaa'aman gargaarsa hatattamaa akka argatanii fi tarkaanfii ariifachiisaan akka fudhatamu gaafateera. Abuut Xalayaa dura taa'aa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahammad Alii Yuusufitti ergeen haalli wiirtuuwwan buqqaatota Tigraay keessatti argaman akkaan hammachaa jiraachuu ibsuun hanqinni nyaataa hamaan babal'achuu fi buqqaatota keessatti duuti dabalaa dhufeera jechuun ibseera. Rakkoowwan kunneenis mootummaan federaalaa waliigaltee Pireetooriyaa cabsuun hordofee kan madde ta'uu xalayaa banaa Gamtaa Afrikaaf erge keessatti eereera. Paartichi Gamtaa Afrikaa fi michoonni addunyaa haalduree tokko malee gargaarsa namoomaa hatattamaan wiirtuuwwan buqqaatotaa hunda biraan akka qaqqabsiisan akkasumas waa'ee gargaarsaa fi du'a gabaafame irratti qorannoo walabaa akka geggeessan waamicha dhiyeesseera. Dabalataanis waliigalteen Pireetooriyaa guutummaatti hojiirra akka ooluuf dhiibbaan idil addunyaa akka taasifamu gaafateera. Ibsi Abuut akka mul'isutti rakkoon gargaarsa namoomaa muddee 2025 keessa caalaatti hammaachuun duuti gabaafame sadarkaa waraana adoolessa 2020 eegalee mul'ate caalaa hammaateeras jedhe. Keessumaa wiirtuuwwan buqqaatota Isxaas, Shiree, Adawaa, Abiyaaddii, Addigiraatii fi Maqalee keessatti argaman hanqina gargaarsa hamaa fi buqqaatota 100,000 lakkaa'aman miidhuu ibseera. Abuut mootummaan federaalaa gargaarsa namoomaa gufachiiseera jechuun himachuun ibsa koomishiniin bulchiinsa sodaa balaa federaalaa geejjibni gargaarsa gara wiirtuuwwan buqqaatotaatti osoo addaan hin citin adeemfamaa ture jechuu kuffiseera. Kun ibsa ololaatii gargaarsi hiikaa qabu wiirtuuwwan buqqaatota bira hin geenye jechuun paartichi falmeera. Itti dabaluunis maallaqni aktiivistoota miidiyaa hawaasaa fi diyaasporaan walitti qabame dabalatee hojiiwwan gargaarsa hawaasaan durfaman daangeffamni akka mudatee fi maallaqni sun gara herrega mootummaa to'atutti akka qajeelfame Abuut ibseera. Waliigaltee diinummaa dhaabuu Pireetooriyaa bara 2022tti mootummaan Itiyoophiyaa fi TPLF gidduutti mallatteeffame waraana Tigraay dhaabuuf karoorfamee ture jedhe. Haa ta'u malee deemsi hojiirra oolmaa waliigaltee kanaa gargaarsa namoomaa buqqaatota deebisanii dhaabuu fi nageenya waaraa mirkaneessuu irratti gaaffiilee adda addaa kaasaa tureeras jedhe. Ibsi haaraan TPLF dhiibbaan idil addunyaa akka dabaluuf waamicha taasisee rakkoon gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti ammallee akka furmaata hin arganne agarsiisaa jedheera. Iraanitti hiriirtonni gama waajjira mootummaa humnaan cabsanii seenuuf yaalan. Ka'umsi mormii kanaa gaafa dilbataa namoonni suuqii qaban duula hojii lagachuu eegaluu isaanii yoo ta'u, sababni ijoon mormichaa gatiin maallaqaa Iraan akka gadi bu'uu fi qaala'insi gatii hammaachuudha. Haala kanaan mormiin magaalaa guddoo Teeraanitti eegale magaalota kaanittis babal'ateera. Inumaa kibba Iraan bulchiinsa Faars keessatti hiriirtonni waajjira mootummaa humnaan seenuuf yaalaniiru. Okkola magaalaa Fasaa jedhamu keessatti uumame kanaan poolisoonni 3 miidhamuu fi namoonni 4 hidhamuu aangawoonni ibsaniiru. Bulchiinsota lixa biyyattii Hameedaan fi Loorestaan jedhaman keessatti humnoonni nageenyaa fi hiriirtonni gidduutti walitti bu'iinsi mudateera. Wayita hiriirri kun hammaatee jirutti mootummaan biyyattii roobii kaleessaa guyyaa ayyaana biyyaalessaa ta'uu labse. Mootummaan maaliif labsii kana akka dabarse sirriitti beekamuu baatus lammiileen biyyattii hedduun hiriira kana tasgabbeessuuf tarkaanfii fudhatamedhas jedhan. Sababa kanatti manneen barnootaa, dhaabbileen hawaasaa fi yuunivarsiitiiwwan akka cufaman mootummaan labseera. Bara 2022 dubartii Ma'aaza Aminii jedhamtu mana hidhaatti du'uu ishee mormuun erga hiriirri biyyattii keessatti geggeeffame as hiriirri mormii guddaan akkanaa geggeeffame hin beeku. Poolisiin biyyattii dubartiin kun hijaaba qixa sirrii ta'een uffachuu didde jechuun hidhan. Muddama mudate kana tasgabbeessuuf humnoonni nageenya baay'inaan ramadamaniiru. Keessattuu iddoo hiriirri kun irraa eegale magaalaa Teheraan keessatti eegumsi akkaan cimeera.
Pirezidaantiin biyyattii Masuud Pezeshkian gaaffii fi fedhii seera qabeessa hiriirtonni dhiyeessan kabajuun akka deebii kennan ibsaniiru. Abbaan alangaa biyyattii Mohammad Khalid Azad ammoo qaama biyyattii tasgabbii dhorkuuf socho'u kamiifuu deebii ga'aa akka kennan dhaadataniiru. Israa'el dhaabbilee gargaarsa idil-addunyaa 37 Gaazaa fi West Bank keessaa socho'an eeyyama dhorkite. Israa'el dhaabbilee gargaarsa miti mootummaa idil-addunyaa 37 kanneen Gaazaa fi West Bank keessa socho'an eeyyama mulqiteetti. Dhaabbileen kunneen qajeelfamoota galmee haaraa mootummaa Israa'el baasee hin guunne jechuun eeyyama haaraa akka dhaabdu Israa'el murteessuu eerte. Kanneen eeyyama dhorkaman keessaa dhaabbanni gargaarsa namoomaa yaala fayyaa dhiyeessu kan Dr. Without Borders, Medecines Sans Frontieres fi Oxfam keessatti argamu jedhame. Murtiin kun amajjii 1 irraa eegalee hojiirra kan oolu yoo ta'u, yeroo murtaa'ee fi qajeelfamoota eeyyama haaraa galmeessuu dhabuu akka sababaatti eerameera. Akka The Times of Israel ibsa ministeera dhimma diyaaspooraa Israa'el muddee 30/2025 baasee wabeeffachuun gabaasetti dhaabbileen uggura kanaan miidhaman dameewwan akka Dr. Without Borders, Medecines Sans Frontieres fi Oxfam kan dabalatudha. Akkasumas jaarmiyaalee akka Danish Refugee Council, Norwegian Refugee, Caritas International, American Friendly Service Committee fi International Risk Committee warreen qoqqobbii kana keessa jiran ta'uun ibsameera. Ministeerichi dhaabbileen kunneen dambii haaraa kanaan iyyannoo isaanii akka baatii 10 keessatti galmeessan ajaja dabarseera. Itti dabaluudhaanis qajeelfamni kun kan dhiyaate tajaajiltoonni nageenya Israa'el hojjettoonni dhaabbilee miti mootummaa tokko sochii shororkeessummaa keessatti hirmaachaa jiru jechuun himachuu hordofuun akka ta'e ibsameera. Qaamni mootummaa Israa'el kan ministeera ittisaa jalatti hojjetuu fi akkasumas kan gargaarsa namoomaa gara Gaazaa geeffamu to'achuu fi itti gaafatama qabu. Adeemsi galmeessuu kun dhaabbilee gargaarsa namoomaa garee Hamaasiif akka gargaarsa hin dhaqqabsiifne ittisuu fi kan hundaa'e ta'uu ibseera. Akka gabaasa miidiyaa kanaatti aangawoonni Israa'el Hamaas gargaarsa gara biraatti jijjiiruu kaayyoo yaadameef osoo hin taane hidhattootaaf itti fayyadamuu fi akkasumallee maallaqa maddoota shororkeessummaa waliin hidhata qaban irraa maqaa guuggii dhaabbilee gargaarsa namoomaa idil-addunyaatiin fayyadamaa jiraachuu himatee jira. Murteen kun yeroo Gaazaa keessatti fedhiin gargaarsa namoomaa ulfaataan mudatetti kan darbe yoo ta'u, namoonni miliyoona 1.3 tilmaamaan gargaarsa namoomaa hatattamaa akka barbaadan gabaafameera. Oduu keenya xumuraatiin uggurri imala USA Eertiraa dabalatee biyyoota irra keessa har'aa eegalee hojiirra oola. Uggurri viizaa fi imala guutuun Ameerikaa biyyoota Afrikaa gara 40 ta'aniif kanneen biroo hedduu irra kaase har'a amajjii 1 bara 2026 irraa kaasee hojiirra oola. Mootummaan Ameerikaa lammiilee Eertiraa fi Soomaaliyaa dabalatee lammiilee biyyoota hedduu irratti ji'oota dura uggura imalaa kan kaa'e. Biyyoota sana keessatti biyyoonni akkaataan ragaa lammiilee fi bulchiinsa daataa gaarii hin qabne jedhaman akkasumas lammiilee hedduun erga USA seenaniin booda irra deebi'anii yakka raawwatu jedhaman uggura kana keessatti hirmaataniiru. Tarkaanfiin kun nageenya Ameerikaa eeguuf akka ta'e kan ibse White House biyyoota Afrikaa 54 keessaa gara 40 irratti uggura kana kaa'e. Akka qondaaltonni Ameerikaa jedhanitti uggurri viizaa fi imala biyyoota addunyaa irratti kaa'ame kun hanga biyyoonni kunneen fooyya'insa amansiisaa argisiisanitti kan itti fufutaa jedheera. Biyyoonni Afrikaa tokkos murtee Ameerikaa kana mormuun lammiilee Ameerikaa gara biyya isaaniitti akka hin seenne uggura wal fakkaataa labsaa jiru. Kanneen keessaa biyyoonni Afrikaa dhiyaa Maalii fi Burkina Faso Ameerikaa haaloo ba'uuf lammiileen Ameerikaa gara biyya isaanii akka hin seenne kaleessa uggura kaa'uun isaanii kan yaadatamudha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu isaati kanaaf kanuma turtii gaarii qabaadhaa.